دائما تأكل ما فول قرطري فول فيتي على دائما تيجي دائما رفجرتي ننجيكنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا وردفتوتا وبيتيوب أكم نجاجرتو فيا كيساني جر كنو حر ديبني دفني جريتشورا تورتي يرو إيرا بودا نجوجيني يوتيوبي كي يرتي مولانين بيكنو وبيتيوب غبارتي يجورا أشي غبارتي دراما دا كانو تيوجيتشا جرو نلغتي سيتو نديسي ديمي شيت نلغتي بودي يا جاب ميكا كنا أتينا متاتو متي أمدي أي درامتي يا وانا تكيسي جرتو أمدي سببان كايني أمي كوني سببا متي تكي قلتنا كانوا نجينا أمدي سي بقى أمدي سي تمتح ناو ربك فريدو أسي كراميل اللي سين فاجأني نجينا ندرا يوني جاي سي بيتي أكاونتي كيف دي شارتي غنزبار الله كنافي كبجمتوتا وردفتوتا keenya yeroo dheeraadhaaf sinirraa bannee jirra jechuudha. Namoonni baay'een keessanii YouTube kan keerratti maaf gadi hin dhiisne gammachuu kana nuti qooddachuu hin qabnu, nuti baruu hin qabnu, nuti beekuu hin qabnu, jalqabarraa si wajjin hin turre fiddaa yeballaan alnabbar way yeroo ayyaantuun si gattee deemtu san nuti si wajjin bo'aan turre afachuka itti waan toli fidu ka oli fidu fi bar maalifi yeroo keeriyaa takkasu gootu san nuti si wajjin kufne ka'aan turre yeroo ati duudatti baattu san bar sirratti qabaa turre faaka jedhantu jira amma keessa taranii jechuudha. Ijaan sirratti qabaa turre jalaa kuftee mana yaalaa jedhittiin jala namni argee safuu cabsan jedhanii hiisisitti maal jedhanii waa baay'eetu ka'aa ture jechuudha. Waan kana hunda si wajjin dabarsine akkamitti gammachuu kan kee kana dhoosita akkamitti YouTube kan kee irratti gadi dhiisne namoonni jedhanii keessaa na gaafatan baay'een isaanii jiru jechuudha. Mee najuu fidi gara YouTube keetiin ka jedhanis jiru keessaanii kanumaaf jenneeti har'a kan nuti deebinee dhufneef jechuudha. Najusha nagaa jedhiin mee waan baddeefis gabaabsitu itti naayimiis hin jedha. Hin qabattu ree kan? Anuma jalatti hin qabdu. Qabadhu wannaati. Daa'ima illee si jala qabee kanallee si jala qabee hin danda'ani. Daa'ima humna jalatti qabdi. Hundee? Iccitiin hin baasisi. Amma taa'ishee. Ishee taa'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota WabiTube akkasumas kabajamtoota walumaa gala hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa jirra. Alhamdulillah as geennee jirra. Turtii yeroo dheeraa booda walitti deebinee gama YouTube isaatiin jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf ji'a meeqan taate? Ji'a lama akkas hin ta'u? Almost baddeerta amma. Ji'a afumaa'u akkas? Ji'a afumaa'u ta'a. Ji'a afumaa'u ta'a. YouTube isaatiirratti mul'adheen beeku. Akka isin na gaafataa turtan inni illee natti himaa ture. Nama tokko keessaan dhuftanii. Kanaafuu nan jira. Wanni ani badeef immoo warri YouTube isaa hordoftan muraasni hin jiranii mire. Gara kan kee warri dhufan? Achiin argitanii jirtan jechuudha. Akkasuma warreen argin immoo warreen dhagahin immoo akkuma beekamu akka kana dura isa rakkisaa ture hin beektan jechuudha. Yeroo maamaa garaa qabu jechuudha. Kanaafuu isii xab godhuuf bade jechuudha. Isii lafaan gahuuf kan isiin baddeef jechuudha. Lafaan geessee jirti. Kun amma daa'imni achi ciisa. Kun amma viidiyoo illee dalaginaa jechaa jirti. Anillee nan seena yookaan immoo dhaabaa jetti. Afaanin haasawuu malee hundaafne kun akka dandeettu haasofte afaan ofiiti. Taawwanu malee jechaa jirti sagalee adda addaa nuti dhageessaa jirti. Sagaleen kun immoo qaamaan immoo galchuun barbaannu ana na wajjin hojjettee baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf toga fuudhee hammadhee fa'aa wajjin perform goonee baay'ee manatti tola. Waan ati jettuun beeku harka caalullee har'a dhufee maalidha isinitti fakkaate tokkoffaa waan keessa jirru waan irra jirru maal isin biraan ga'uu fi siqaxxallee immoo daa'ima ilaaluu dhufe har'a jechuudha. Daa'ima ilaaluuf kan hin dhufe. Isa dhufte. Yaa'u bakkuma jiran illee ol kaanii daa'ima ilaaluun numa danda'ama. Gaaffisiin dhalattu san. Egaa kanaaf ani normally isiin maatii bira jirti. Maatii biratti kan isiin deesse YouTube isii gubbaarratti tari namni hin argin yoo jiraattanii dubbannee jirra jechuudha. Achi gubbaarratti hojjennee jirra.
dabree dhufa malee yeroo hunda asin taa'u kanaaf har'ammoo daa'ima kiyya laaluu dhufe. Akka aadaa keenyaatti daa'ima dafanii ilaalan. Akka aadaa keenyaatti daa'ima dafanii ilaalanii. Maarree kanumaaf kanumaafanii. Amma kanaaf har'a dhufte jechuu laaluuf. Waan aadaa san guuttatteere. Waan aadaa maali? Wanni aadaa maali? Wanni daa'ima akkanuma ilaalanii. Akkamiin ilaalerre? Mee ani yoo si ilaalu fi harkuma qullaa dhufte. Mee maal fiddee fi dhuftere? Maal fiduu qaba ture maa daa'ima kiyyaa natti itti faajee taffeedhee dhalche. Sittil. So ilaaluun qabu reen daa'ima kiyya. Sittil. Itti faajjee sittil. Yoo itti faajjee maal itti faajjee? Maa jechuudha. Amma citiisaa baasu. Akkanumatti salphaatti dhufee. Daa'ima kiyyaa. Natsamatti ilaalta. Waan kiyya maaliin ilaaluu qaba? Maal gochuu qaba ture? Akkana. Natti himi waan godhamuu qabu natti himi. Abbaan daa'ima gaafuma dhalatti kan fuudhee ilaala. An akkasuma hin beeku waan isaa waliin beeku normaalii akkuma akkasitti ilaalanitti beekaa. Ati akkasitti beekta. Ani yeroo akkasitti hin beeku. Akkunatti himi kan agarsiisiti waan taa'amuu qabu san hin taasisan yoo dirqama yoo ta'e jechuudha. Yoon qabaanne garuu namoonni godhanii jiru. Qofa amma daa'imni ana malee nama biraan barbaaddu. Hafuura kiyya malee nama biraa yoo hafuura nama biraa hin bootti. Anuuf malee nama biraan barsiifne sitti illee dhufuu hin dandeettu. Daa'imni. Maal malee? Bakka hin dandeettu. Koo akkamitti? Ijumaan akkanatti ilaaltee biraa deemtu dhungatu illee hin danda'amu yoo anan ta'in. Ani jaallalii biraa deemuu qofan barbaadu kaa jaallaluu yoo ta'e immoo gaafa galteen sanillee fageenya irraa ilaalee jira bira. Isa qofaa miti immoo kaanii barbaadu. Itti siqee akka abbaatitti hammadhee dhungadhee olii gadi hin deemee. Sun sirrii maa? Maal barbaada malee akkasumatti ulfaatu ture qashtii namaa. Suni ma ulfaataa? Sagalee hir'isi daa'imni rafaa jirti. Wayinee miti ganaadha. Akka duraan iyyee naasofne. Hin jiru. Hinaaf qaala. Kanaafuu amma maal goota beekta? Tokkoffaa urjaa waan jedhamu jira. Urjaa daa'imaa jechuudha. Handhuura irraa buutee sii kaa'ee jira handhuura. Tokko ka handhuura addatti. Handhuurri maal godha handhuura? Handhuura hin darban handhuura daa'ima. Yookaan abbaa fi akaakayyuu irra kaayan. Walirra keettaniif isin horiillee yoo taate. Qabeenya qabdurra maa makiinallee hin taane manallee hin taane walirra keettaaf tokko handhuura. Lammaffaa abbaan ol fuudhuu jalqabaa daa'ima tanaa uwwisuu qabda. Kanallee na uwwisuu qabda. Afat baqaqaa yaa itti deebitaa dhiisi. Ishii garuu waa hedduu barbaachisa akkuma hin jedhisan maal goota seete bakka. Birrii ta'ee wayiillee akka wanti irratti galchita. Anaaf jechuudha. Anaaf akka wanti irratti galchitee isiillee immoo bakka waan barbaachisu kana amma tokkoffaa daa'imni amma xiqqoo guddatte waan taateef ka ittiin gaffa'anillee hin barbaachisa. Maal ka gaffa'an? Gabayaa keessa yoo deemu amma daa'ima amma gizeen salaxxane waan ta'eef baadheen deemu keessa kaayetiin oofaa deemu. Akka wal faranjisan jechuudha. Isa tokko jedhe. Lammaffaa immoo gaafa itti baatamu gaafa tokko yoo akkina barbaachiseef ka fuulduratti baatan isa jedhe. Lammaffaa uffata isii uffata baay'ee isii barbaachisa. Maal biti jettee ammoo? Tokko ka makiinaa. Urjaa hin barbaachisaa jette. Handhuura isiitirra ka. Handhuura isii maal akaakayyuuf maalirra kaan jette abbaarra kaan jette? Isin lamaanirra kaa'ama. Fi abbaa kiyyarra. Bu'eera handhuurri irra? Bu'e kaa'amee jira. Maa yoo gattamarra koo? Gatamu. Handhuurri hin gatamu hin beekanii kabajamtoonni hordoftoonni kan keetuyyuu. Warri Oromoo ta'e hunduu hin beeka. Oromoo walumaa galatti kun aadaa waan ta'eef hin beeka. Handhuurri bu'ee handhuurri foonii wanni kun lakki isamti bee amma waan gaafii namatti ta'e immoo adda baasuun dirqama kan. Waayiguu fuudhu ka waan aadaa ta'e aadaadha. Akkana godhi kaa haadha manaati. Bareedduuti.
Amma beeyaanni kan kee baroonti hin taane. Amma ati qabu jedhi ka. Hin qabu ma jedhi yookaan. Qabuuf hin jedhu daa'ima tiyyaan dhabu jedhi. Garuu amma mormitti seenii qabu. Mormi miti bee. Daa'ima irratti marsii deebiifna. Lakki. Ara awuzu billahi. Waa tokko du'atu mormiti yan du'atu naan lolti du'atu waa wayii dubbatte mataa qaqqabadhee tole jedhee yoo barbaachisa ta'e jilbibbiidhaan deemee waan jettan waan isin jettan kana godhaa. Tole giiftii yennee amma mataa qaqqabannee jiraachuudha malee amma sa'aatiin itti wal gorumnee maal jennee akka duraa walitti iyyinu sun hin jiraatu. Garuu maamila sitti fakkaate naa biyaansiidha adda naa baasiidha waan gochuu qabu qofa adda naa baasi nattiin. Kana godhii kun kanaaf kana taa'ame fakkeenyaa fi handhuura jettee handhuurri foon isii fi sii walitti qabee teessisaa ture jechuudha. Namaayyuu sirraa barbaachisaa yoo sirraa inni kun amma natti fakkaatan akka yaadutti jechuudha. Abbaan maal godhamme jidduu kana haadhaa fi daa'ima. Aadaadha siin jedhee bara aadaadha. Wayi gud. Haati waan meeqa gootiif? Haati waan meeqa gootiif? Harma ka hoosisuu ana, ka dhiquu ana, ka sukkuumuu ana, ka raffisuu ana. Hinde? Amma beekiyyaa. Ati maal gooteef? Ka baatu ana. Akka jirutti bee maallaqa wal qabatee beekii. Callisi gadi. Birritti baraa hin nyaataa? Lakki. Ndoom sitti maayyuu urjaan bara kanaa ndoom makiinaadhaayyuu. Ka bara kanaa makiinaadhaayyuu. Ndoom si yaadeeti manaayyuu. Ka kennamu akka dhalatteen gara fuulduraa kan ittiin jiraattuuf. Makiina hin jiraatti deema. Bakka waan guddaa gaafa guddattu makiinaan waddadaa miti yeroo saditti jechuudha. Yeroo sana yoo gurgurtee waan feeteen hin bitti jechuudha. Tole waan hundaafuu amma akkas godha. Sillee wanti hin jedhuti. Illas maaliin deemtire? Makiinaan deemna qaba. Amma kana bitee jettee amma fakkeenyaa fi urjaadhaaf maallaqa barbaachisaa fi jette. Fudhanne hingoon haga ta'u san wajjumaan murteessinaa jechuudha. Garuu urjaan maal akka ta'e immoo namni beekan sirriitti mee naa barreessaa sirriitti jechuudha. Urjaa jechuun kana jedhaati diiteel naa barreessaa. Saga saniin dhungattu. Dhungattu. Rakkoon qaba waan ati jette kana taasisee dhungadhaati. Haa ta'u egaa murteen akkasii haadha manaatiin giiftii dureedhaan nutti murteeffame maal gochuu dandeenya waan isaan jedhan fudhachuudhuma malee jechuudha. Yeroo tokko gorsaadha haadha manaatirra yoo ce'an waan haati manaa godhi namaan jette yoo godhuu dhabanii hin milkaa'anii beekanii kanaaf taasisuu oomisha kana fudhanne bareeda kun urjaan jira. Isii ilaaluudhaaf immoo maal jettan uffata isii barbaachisu. Uffata guutuu uffisii jettan. Waa hedduutu jira. Haga amma hin bitamnee fi kan bitaminiif jechuudha. Akkuma kana dura sitti hima immoo isaan afootti sitti hima. Dirqama gootaaf kan jechuudha. Yaala balazaa immoo hin dhungattu ilaaltu ijaanu. Hin argitu jetta? Ijumaanuu si ilaalchisu. Yoo waan kana hunda gooteef malee dhageettanii jirtanii kanaaf uffata illee hin bitamaa jechuudha. Daa'imuma kan kee eegazaalii jeen. Algaa illee ni barbaachisa. Amma kunoo daa'imni na barattee iyyuu algaa adda irra raftu jechuudha. Okay, waan irra raftu waan maal jettu hunda isaayyuu jechuudha. Adda kanarraa adda baatee kan rafuu dandeettu jechuudha. Akka warra faranjii sana hin beektaa miti dee? Yoo saataan taa'edha. Ani akkasumallee akkan guddifne sitti mee bar kana dura. Adda bultiin irraa adda baatee? Ka daa'imni hafuura kiyya barannaan ani akkam ta'are? Hafuureen waa barat ture. Fincaan iyyuu nam fincoofsiftu booda daa'imni. Maal si fincaasa rabbi si fincaasa. Dammoo bakka dharaan godhin kaa. Eshi waan hundaafuu tole waan amma jettu kana hundaa yoo buute daa'imeen ilaalaa jechuudha. Kanaaf amma gabaabumatti kana godhi jechaa jirti. Kanaafuu amma birrii fi akkaawunti irra galchii. Meeqa galchaa akkaawunti irratti? Amma adana siin jedhu kana mangeettu waan ta'eef ati waan hin gaa jettimee yaaditumaan naa galcha. Wanni sitti millee guddiidha meeshaan. Wanni tokkicha amma saafan itti dhiqanuu 14,000. Inni 14,000 akkas jedhanii ka ol qabanii fi qaban tokko. Amma wanni illee waa akkasiin jedhe sunillee birrii 10,000 wayii. Hunduu mana 10,000 oliiti. Walumaa galatti meeqa ta'a jechuudha? Ani hin beeku akka 100 wayii dhumuun ooltu. Yaa Rabbi nu dandeessii kaati Rabbi. Kanaafuu maal jalqaba itti yaade hin jedhee bar qopheessi hin jedhee ani waan ittiin guddifnu
daa'ima tanaan akka ofii kiyyaa guddadheetti guddisuun barbaadu siin jedhe. Ati akkamii guddatte maa? Ani haga fedhe jechuun algarrallee ana bulchanii of gidduullee kaa'anii ana raffisan ani garuu akkasitti guddisuun barbaadu akka faranjiitti guddisuu barbaadaan. Dhageessanii jirtanii najuuni daa'ima tiyya ani akka faranjiitti guddisuu barbaadaa jechaa jirti. Dhageettis. Isiin ragaadha. Mari'ataniiti gaafa isiin akka faranjiitti guddisuu barbaadeetti daa'imattiin harka baaftee akkana oolu. Kanaafuu odoo dhiirotee akkana ta'a wayi kana hunda argaa. Wayi kun hundi jira. Abbaa jedhanii ol bararee. Baatallee gayaa jira amma. Ishii. Dafii bakka akkasii jedha. Akkasitti ilaalta daa'ima. Hayyee waan hundaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma daa'ima ilaalta miire. Daa'ima bakka waan barbaachisu hunda. Ishii. Daa'ima ilaalu bakkuma reefu siin jedhe. Kanaaf waan ati naan jette kana waan isin jette jechuudha. Yeroo baay'ee deessuu cinquun gaarii miti. Normaalii walumaa galatti shamarri kamiyyuu otoo cinqamuu baattee baay'ee namatti tola. Dhiirri kamuu shamara tamuu odoo cinquu baatee baay'ee gaariidha. Kanaaf ispeeshaalii immoo deettuun otoo cinqamuu baattee otoo dararuu baatanii baay'ee gaariidha jechuudha. Wanti isaan jedhan argamee jiraatee jechuudha. Waan danda'an waan isaan godhi namaan jedhan otoo guutumatti taasisanii fi baay'ee gaariidha. Xiqqoo haalli isaan keessa turan hin ulfaata waan ta'eef jechuudha. Ji'a lama bakka yoo xiqqaatee ji'a lama waan akkasiiti. Kan isaan mana keessa turan jechuudha. Bakka tokko bakka wal fakkaataa kan isaan ta'an jechuudha. Manni haga barbaade bal'atuu danda'a, haga barbaade komfortii ta'uu danda'a, haga barbaade nama hawwachuu ta'uu danda'a garuu bakka tokko jiraachuun eeriyaa tokko keessa yeroo dheeraadhaaf turuuni xiqqoo istirees isaan godha, isaan cinqaa sababa sanii fi haadha manaa tiyyaa, najuu tiyyaa waan ati jettu hunda isaa fudheeraa nin taasisaa. Ati immoo akka rabbi na milkeessu du'aayii naa godhi siin jedha. Kanaaf waan ati jette kana amma deemee taasisaa jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti isinii agarsiisuu dandeenya jechuudha. Waan irra geenye. Bittee dhuftaa amma deemudha? Ni deema amma deema. Tasmammaani. Ajajameen jira waan ajajamee hin raawwadha akkana. Waan jettee yoo qabaatte. Kanaafuu isaan duratti afoo waadaa galta. Galee jira kunoo. Waan ati manaatii yanaan jette guutuudhaaf taasisuudhaaf kunoo quba 5 ol kaasee harka guutuu ol kaasee ija kaameraa fuulduratti hordoftoota 40,000 waan akkasii fuulduratti waadaa nan gala. Kanaafuu amma kabajamtoota hordoftoota WebTube isinillee waan na sooyxanii na barbaaddanii najuu fidii jettanii ni sallee dhiphiftanii akka inni viidiyoo atantamaan fudhatu taasisuu keessaniif guddaa galatoomaa naa kabajamaa isiniin jedha. Ammallee subscribe gochuun keessan nu jajjabeessuun keessan numa faana turu jedha. YouTube wabii immoo kana kaalla. Drama. Adallam yentinuun akkaawunti maxxanfatu. Yaanyoo? Egaa akkaawuntii isaa kaan akka silkii hojii jalaa badee isinii barreessee jira jalaan jechuudha. Warreen argin yuutuubii kiyya jalatti arguu dandeettan jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii haaraa bante? Banee jira. Wabii fi najuu akkaawuntii jedhu banamee jira. Akkaawuntii haaraa san dhaqaatiin subscribe godha. Hojii haaraa ta'e wayiitiin dhufuu fi deemna jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuun nu jajjabeessaa akka nu faana jirtan nu mirkaneessa. Haasaa illee si jala badee anaa nyaatu. Amma guma ciisee kanaaf aguma maama hojii ciisuu baradhe kanaafi itti deebi'a jechuudha. Maama hojii udditiyyoo warra jechuu baratte amma 7 guutuudhaaf jechuudha. Haasaa ordarii qabu kan isinii ta'uu jalaa badaa jira jechuudha. Waan akkasii sana maleedha. Kanaaf bakka taarti waan hundaafuu. Galatoomaa faana turuu keessaniif. Viidiyoo kennaa waliin eeguu keessaniif keessumattuu warri kabajamtoota yuutuubii kiyyaa hedduu takka isin galateeffadha jechuudha. Maal isin jedhare kanuma viidiyoo itti aanu waraabnee isin gadhiifna godhuu dhabuu isaa jechuudha. Haga sanii nagaan nu turaa. Salaamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hayyee isin xumurteerti ani immoo maal isiniin jechuu barbaada sirriitti fakkaate waan gabaabduu dubbadha normaalii waan dheeraa miti. Bilbilli kiyya hin bade baay'ee bilbilli kiyya. Sooftiin isa jiraayyuu bakka sooftii as kenna. As kenna sirraa xaraka. እና በጣም የሚያስለቅስ ነገር ነበረ። ዱጋርቢ ሽንት ቤት ሲሰቡ ስልኬን ኪየቹና ዱብ ወላይ ibsachuudhaaf qabadhee mana fincaaniitiin seenee yoo ana achi ol ka'u asirra kaa'adhee ture akka jirutti mana fincaanii keessatti kufee bilbilli kiyya akkaawuntiin kiyya lammaffaanii sabskraayibiin isaa illee baay'ee madeemee ture. እና guutuudhaa gahee jira normaalii waan hundi iyyuu xumuramee maal ture garuu hin danda'amne milkoofne jechuudha. Kanaaf bilbilli kiyyan badee isa sana deebisuu hin dandeenye. Kanaaf isii lammaffaa kana wabii fi najuu jetti sabskraayibii nu godhaa Oromoo ta'inna nu jajjabeessaa isin jaalanna waan isin jaalannuuf deddeebinee fuuldura keenya. Hordoftoonni kun 40 kun dhaqaatiniin anxaxxaatiniin 40 galchaa isillee. Mee raajii waan raajii hojjedhaatiin natti agarsiisa. 40 malleen guutina sabskraayibiin isaa guutu gochaa horiin isaa guutu hojii ana achirra gadhiisu immoo ilaaltanii maalumaan akka isinitti gammaddan abdii guddaa qaba jechuudha. Diraamaan keenya illee deemaa jira. Jajjabaadhaa diraamicha sirriitti nu ilaalaa isiniin jenna. Koomenti godhaa immoo koomenti wanna kokkolfu sanniin qofa miti waa barreessaa harkaanii. Kanaaf asuma irratti isinirraa goolabna jechuudha. Najusha warra ilmaa taane ijoollee godhanii ture maal jenna? Warra maatii jedhamu. Warra maatii taanee jirra mire itti amantee jirta. Sittil. Warra maatii taanee jedhime. Ati ammallee akka daa'ima kan haadha daa'imaati. Jedhika. Jedhamu wallee. Haadha daa'imaa taatee Miriyaam. Kanaafuu nagaan nu tura viidiyoo itti haadha daa'imaa taatee Miriyaam. Eeka. Haadha daa'imaa ta'ee jedhika. Haadha daa'imaa ta'e ka. Maal fuula gurtee kolfiitii haadha daa'imaa ta'ee jedha. Daa'imni lafa jirti nan jeeqina.